jajjabaan gaasimataa gaggabaan alhamdulillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتان كاري وبريدو بلوانتي مسلمة بغنغا مستني دي دامي نمني سغلين كي رقم تكتا كتبا. الحمدلله الحمدلله يا ربي دكبا دين الراجع جبا سمتا كبا اللي جبا سمتا كبا ديني نوبدازي بونو تربيني كچل چادا كمنا محمد اميني شكي تكمل جرنا ابديني خربنا ماغي سخنا دانديني يسني رغانا جربنوني يهود ابن نصارى نرغاتي دوسالين بروسني ياما رغاتي بادني قوت كنا كمنا لا لا يا اخواني ربي ترنو جالجي سديني داني قالت الرحمن جنة خما دبان دين الراجة جبان سمتا قبان وهربين تبتي جرو قرآناني يا أهل الكتاب خوتا ججوداني خراج جون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتان كالي ببريدو بوليوان تيا رمضان نكمي رمضان نباتي غيان كنيا ما يكون غيا جبارا ربي ورا غيا كان رامل كا ربي عندك ينان هاغودو وكم جرتان كالي ببريدو بوليوان تيا بغنغا دفتني دي ادامي يادا غباب دو دقيقة كرشان يوغ دتنجين إن شاء الله سني كبار يادا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يادا وادي سني يادا مرتكي سنو قالي ببريدو بوليوان تيا مسلمة وروني بي أفريقيا فاجرتاني سنبرا عما إن شاء الله يرو رمضان أنا فكاته نورا عما ساعتي لولوكيتي يادا قالي ببريدو بوليوان تيا مسلمة وندي سنو بغنغا ربي سنفيدي يادا ميور سينا إن شاء الله نما بايت وراو سيسا غاريد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنغا دفتن سومن كم إن شاء الله دقيقة غباب دو سيسي ولين فدا غما يادك ياتي سينا إن شاء الله وان غباب دو تكا أمو وان دامسا غباب دو تكا سيني دامو بربادا علمان ورمو هندي كيسان نموني فيديو كان نجيتن إن شاء الله شير ولي قدا ليادا نموني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول وإياكم ليادا غاريدا نامني دوفي رد دوفا إن شاء الله وفدوبا ديبي اللي تكوي سني في تتوقع ورمائي را ولسينو في ون الرا دوباتشو في بوليوانتي يا غيان كرنيان الرمائي كون غيان نامني إبادة إسا دلغاتو غيان نامني وانا كان رات شغلي تاو ميتي أمو درقامني وبوليوانتي يا يرو راكون دلاتي أكو مولي همنتي درقاما وان جرو غباتي يادا جروف حال جرو جيجيرانا ولين جنة جاچو غاريدا ون الرا دوباتو أولولا BBC Ofajiru BBC afaan Oromoo Ofajiruuf namoonni duula bananii keessaayyuu jechuudha. Maqaa Dr. Abiyyiin sabboonummaa Dr. Abiyyiin rejjatanii amantii Islaamaatiif gartanii duula hedduu namoota irra banaa jiran irraa waan tokko jechuu barbaadaa jechuudha. Waan kana diiteelii gasseenee illee yoo dubbachuu baadhe waa lamaaf waan kana bal'isee irraa dubbachuu barbaadu tokko lafti ramadaanaa yeroon kun yeroo namni ibaadaa dalagatu namni taa'ee waan kana gartanii yoo jedhu hin jiru inni lammataa ammoo yeroo kanatti diiteelii waan kana yoo seenne namoonni hedduun waan kanarraa gartanii warroonni gareen waan kana deeggartuuf hin deeggarree jira. Namoonni sooman afaanii qaba waan kana bal'inaan dubbachuun barbaadu inshallah rabbi biraa taate yeroo itti eegganna. Wanni amma dubbachuuf dirqameef ammoo maali? Olola deemaa jiru kana warri waan kana oofaa jiran akka dhaabaniif waan kana dubbachuuf dirqame jechuudha. Ilmaan Oromoodha. Olola deemaa jira. Ololli deemaa jiru kakaleessee BBC afaan Oromooti. BBC afaan Oromoodha guyyaa olumaayinteen ummanni muslimaa guyyaa gammachuu san irratti sagantaa gaafiif deebii namoota lama aktiivistoota lama dhiheessee asirratti yaadni ka'e sabboonummaa waa'ee Dr. Abiyyi irratti dhiheessee jechuudha. Wanni sun ololli sun bal'atee aktiivistoota adda addaatiif namoota sooshaal miidiyaa kana gubbatti olola adda addaa gugurdaan deemaa jira. Keessaayyuu maalitti amantii muslimaa irratti sadarkaa gamee ummata muslimaadha. Maaliif filamaa ummanni Amaaraa akkas godhanii warroota filame ustaazota keenya adda qoqqooduudhaaf duula hedduu ilmaan Oromoo jidduu kaanii jiran. Fakkeenyaaf wanni amma jedhamaa jiru maalidha? Akkamitti nabira amma lulluqadhee irraa bahe amma lulluqqiidha. Shawaa nabira amma lulluqqiidha amma lulluqanne. Adda baasanii namoota akka gartanii ustaaz Abubakar fa'a
kana akkamitti filama osoo ilmaan Oromoo namni akka Ahmaddiin Jabalfaa osoo jiru akkamitti hadhallee Milinik Safaarii yookaan warra amantii biraa qabu amantii musliimaa keessaa filan shirri abiyyiin dalagaa jiru wanni dalagaa jiru kuni waan biraa nutti fiduu deemaa jiranii jedhani. Warroonni waan kana oofan gabaamatti maal jechuu barbaade? Warri olola kana oofaa jirtan warroonni ummanni musliimaa hiree ummanni musliimaa argate gammachuu guyyaa musliimaa kana irratti waan kana kaleessitaniif eegas illee cadhifnee ilaalaa turre bal'achaa deemaa jira guyyaa hadhaati keessaayyuu bal'inaan sooshaal miidiyaa waan kana qofa irratti deebi'ee jira jechuudha. Sadarkaa gaamee suuraalee ustaazotaa suuraalee warra musliimaa nama rabbi amanee garagalchuu warroota hogganoota ODP'dha sababa godhachuudhaan eksi irra kaa'u amantii musliimaa irra dhagaa darbachoo nama musliimaaf yaadan fakkaatanii olola gurguddaa oofaa jiran jechuudha. Warroonni kunniin dhaabbadhaa uf laala waan dalagaa jirtan waan godhaa jirtan kana dhaaba. Kun jibbaa diinii islaamaatiif ummanni musliimaa akkamitti hiree ufii amantii isaa ufii geggeeffata. Waan kaleessa dhiibbaa diinii irraan ga'e kaan jala akkamitti warra jettan ta'uu keessan beekaa dhaabbadhaa. Wanni tokko ammaa achi diinii kanarratti fiddan amantii teenarra fiddan tokko illee jiru. Ufii keessanii qilee buutan malee wanni tokko namni tokko ammaanchi amantii tanarratti rakkoo fiddan yookaan ammoo akka isin feetan san godhan adeemsi kalee Milinik dalagu bakka kaleessaatii ummanni musliimaa deebi'aa kaleessaatitti biyyan qabdanii amantii as keessa geggeeffachuu hin dandeettan jedhan dhuumatee jira. Ufitti himaa murtii keessan. Warroonni waan kanaaf lafaa kaatanii adda sabboonummaa Dr. Abiyyi kanas sababdanii akkamitti Dr. Abiyyiin amantii musliimaa cinaa dhaabbatee akkami hiree isaanii kana ummata musliimaatiif waan gaafii isaanii deebisee ka jedhuun deemtan kun oppiidoota akka ODP irra duuluu miti ummata musliimaa irratti duulaa jirtan. Harka lafa jalaatiin karaa biraatiin akka namni irratti hin beeknetti ololaaf diina guddaa ummata musliimaa irra banaa jirtan. Isin beekna waan dalagaa jirtan eenyu akka taatan waan kana gootaniif dhibbatti isin beekna jechuudha. Hundi keessan guyyaa isin eeggachaa jirra. Lafti ramadaanaaf akkatti dubbannu dhabnee cadhifne. Maal akka barreessaa jirtan maal akka sooshaal miidiyaa irratti oofaa jirtan eenyufaa kana akka godhe arguu jirra. Sadarkaa namoonni hadha silaa irraan eeggamne akkamitti Dr. Abiyyiin mana mootummaadhaa warra seense jettanii gabbaatanii dubbachaa jirtan. Ni beekna waan isin godhaa jirtan. Ummanni musliimaa mana mootummaa seenuun achi keessa affeerra godhachuun mootummaan isaanii godhuun haqa inni qabu. Eenyu ka isin qofaa kenne amantii teessan qofaa kenne eenyu sun kalee dabarte jechuudha. Kanaaf ummanni musliimaa waa isin himna. Warroonni hadhallee siyaasaa deeggaruu isin fakkeessanii siyaasaa isin fakkeessanii haalaakamaa jirtan. Warri soomana keessanillee dhabaa jirtan. Warri diinii keessan keessaallee alabba'uu jirtan. Rabbi sodaadha. Wanni waan kana waraabuu baheef ummata musliimaati nama rabbi amane jedhu Abdalla Faaxumaaf Khadiija dhagaa. Warri hadhallee munaafiqaaf warra diinii kana irratti duulu cinaa dhaabbattanii maqaa siyaasaatiin diinii kana irra dhakaa darbuu barbaaddan. Warri ufii deebistanii albee ufii fuutanii uf qalaa jirtan. Dhaabbadhaa uf laala. Wanni dalagaa jiran diina kanaa diinonni kenna kakaleessallee Milinik wajjin diinii kenna balleessuudhaaf lafaa ka'an warri kaleessallee diinii kana irra duulantu gabbaanii hadhallee nurratti duulaa jiran jechuudha. Waan jedhan adda isin baafanne kaleessallee isin beekna. Ummanni Oromoo isin hin beekne illee isin haa baru. Warri waan kana dalagaa jirtan nu isin beekna. Eenyu akka taatan maal akka dalagaa jirtan maaliif akka qabsoo Oromootiif gufuu akka taatan nu qajeelchinee isin beekna. Oromoo illee isin haa bartu jechuudha. Wanni an dhaamsa kana waan kana waraabuuf ka'eef namoota rabbitti amantan amantii kana waliin qabnu warroonni kunniin dhaabbadhaa uf laala. Wanni deemaa jiru siyaasaa Oromoof qabsoo godhanii miti. Qabsoo Oromoo yoo godhuu barbaadan karaan gabaabama tokkoof tokko. Hiree argamte kana fayyadamii biyya galanii mootummaa kana jijjiiranii ka ofii godhanii fudhachuu yoo Oromoo yaadan gabaabama bana karaan olola oofuunii miti ala ta'anii. Karaan ittiin jijjiiran askoota bana karaan oppidoo achi kaastee abaa'oon yookaan dhaabni biraa fudhachuun karaan banaadha. Tokkoof tokko kana Oromoo sobinaa. Warroonni ala keessa deemee olola oofaa jiru warra Oromoo diigee hangoo irraa Dr. Abiyyi buusee abashoota kennuuf deemu nama birii miti. Namni olola kana oofaa jiru abbaa feete ta'e. Kana godhuudhaaf waan Dr. Abiyyiin adda dalagaa jiru amantii walqixxummaan ija tokkoon laalee rakkoo namni utuu furaa jiru kana dura dhaabbachaa jirtan. Keessaayyuu warroonni BBC gubbaa dalagan eenyu akka ta'an nuni beekna ummanni Oromoo beekuu dhabuun ni mala. Warroonni achirratti hirmaattanillee jechuudha.
maqaa keessan lafti ramadaana dha'uun barbaadu ammoo isin dha'uu deemna tokko tokkotti eenyummaa keessan oromoo ibsuu deemna jechuu eenyu akka taatan maal akka dalagaa jirtan undercoverii eenyu akka taatan adeemsi keessan maal akka ta'e bal'innaan waliin himna amma yeroon tun lafti ramadaana dhugaa dhaabadhaa uf laala yoo oromoo dhugaa yaaddan yoo dhugaadhaan oromoo taatan kalee eessa jirtan gaafa oromoon qabsoo godhaa turte eessa turtan maal dalagaa turtan hadda guyyaa ummanni oromoodhaa walii galee wal dhagaye wanni isin diina ilmaan oromoo waliin gabbaatanii dhagaa oromoo irra darbattanii maali yoo oromoo yaaddan koottaa seenaa biyya galaa dalagaa namni isin dhoorke hin jiru namni isin dhoorke hin jiru Dr. Abiyyiin karaa isinii banee jira ala deemtanii dhagaa irratti hin darbatinaa hiree ilmaan oromoo argatte maqaa baa'ootii warri daldaaltanillee seenaa biyya galaatii ummata ijaaraatii oppiidiyoo irraa hangoo fudhaa gabaabduttanuma yoo oromoo dhugaa yaaddan yoo kanan tahin olola ooftaniif oromoo adda diiguu deemtan dhaabaa duulli amma godhaa jirtan ammoo ka guyyaa 24 baatii tan isin eegaltan ummata musliimaa irratti guyyaa ummanni musliimaa gammachuu namni gammadee baga gammaddan oromoof ummanni oromoo waliin jedhu ummata musliimaatiin ummanni kiristaanaa ka dhugaan oromummaaf amantii namaa kabaju haqaan amantii isaa geggeeffatu ummata musliimaatiin baga gammaddan jedhaa oole isin garuu guyyaa san dhagaa darbachaa ooltanii gammachuu guyyaa sanii balleessuudhaaf wal jala baataniitiin qabsoo ummanni musliimaa godhee hiree ummanni musliimaa argate irra duulaa jirtan jechuudha. Warroonni BBC afaan oromoo gubbaa dalagan bal'innaan waliin gadhuufna yoo rabbi umrii nu kaaye. Achi gubbatti ustaaza Kaamil Shamsuudhaa kaleessan. Sagalee akka inni hin dhagamne kaleessanii osoo afaan lama sadi gaafatanii irra cufanii keessaa bayan jechuudha. Akka hin dabarsine BBC'n hin jenne. BBC'n diina amantii kennaati. Diina ilmaan oromooti. BBC'n diina ilmaan oromooti. Gochi gaafas nurra dalagame ummata musliimaa irra BBC'n dalage gocha haga jirrullee hin daganne. Akka isin ammallee ummanni musliimaa mataa ol qabachoon ummanni musliimaa haqa isaa argachoon hirriba isin dhoorkitu. Akka isin sanii jecha miliinik safaarii galtan. Akka isin nurra diina keenya kaleessaa filattan. Akka isin ummata isinuu jettan waan isaan achi gubbaa kaleessan bulchiinsa Abiyyi irra bulchiinsa wayyaaneedhaa wayyaa jette jechuudha warra achi gubbaa kaleessan. Ifaan ifa gabbaasanii jedhan. Caqasaa intarviilee warri kaleesse namoonni achi gubbaa kalaan keessa namni tokko waan inni haasaa ture eegas illee intarviinni kennee jira jechuudha. Bulchiinsa Abiyyi irra bulchiinsa TPLF irra gaariidhaa jedhan. Ummanni Maqalee ummanni Tigraayii dhugaa qabaa jedhan ifa abbaanii jechuudha. Maaliif isaan ka isaan fedhan waan mallasin dalagin Abiyyiin dalagee jedhan. Mana mootummaadhaa mallasuun uggin Abiyyiin namoota alaafideetti naqee keessatti affeerraa godhee jedhan jechuudha. Ummanni musliimaa haqarraa qaba. Manni mootummaadhaa ka ummata musliimaati, ka ummata kiristaanaati, ka waaqeffataati. Eenyu kiristaana qofaa kenne? Eenyu isin qofaa kenne? Dhugaadha kalees ortodoksii qofa seenee keessa sirbaa ture. Hadda ummanni musliimaa Abiyyiin akkamii achi seensisee hirriba dhabaa jirtan. That is past. Hin deebitu lamuun manaa bayinaa. Hin argamtu lamuun eeginaa. Dabreera yeroon sun. Amma achi ummanni Oromoo ummanni Itoophiyaa tokkummaadhaan hiree isaa ofii murteeffata. Dr. Abiyyi ummanni musliimaa gadu'aatiin waliin dhaabbata. Lubbuu isaa kennaaf amma achi ufitti maaqurxii murtii garaa keessanii jechuudha. Kan barbaannu abbaa fedhe amantii nama hin qoonnu. Amantii fedhe haa qabaatu nama haqa amantii biyya sanitti mirga ilma namaa eegu haqa rabbiin namaa kenne eegu eenyullee waliin dhaabbanna. Sabboonummaa Oromoodhaa isin hadha faarsitan Dr. Abiyyiin sabboonummaa hadha eessaa fuutan guyyaa ummanni musliimaa gammachuu argate in sabboonummaa Abiyyiin eessaa kaasee hadha waan san kaaftan qaramaan kaasinaa waggaa tokko hangoo gubbaa jira Dr. Abiyyiin. Kanaaf dhaamsi kiyya ummata musliimaatiif namni rabbitti amante namni guyyaa qiyaamaa rabbi dura dhaabbattu olola hadha amantii teenya irratti oofaa jiran hadha nu dura dhaabbachoodhaaf hiree ummanni musliimaa argate kana dhaamsuuf deeman waliin warri maqaa siyaasaatiin warroota diina ilmaan Oromoo cinaa dhaabbattanii dhagaa darbitan yoo qaran beekin biraa deebi'aa dhaabbadhaa. Ummanni Oromoo kunillee warri Oromummaa waliin qabnuun hiree ummanni Oromoo argate dhiiga ilmaan Oromoodhaa gannaquudhaaf deemaa jiran ammallee. Biyya keessatti akka Oromoo wal fixxu akka hireen tun agartee ummanni Oromoodhaa waan kanatti hin fayyadamne.
Abiniif Geetaachoo Asaffaadhaa ol kaasuudhaaf halkanii guyyaa duulaa jiran. Wanni isaan dalagaa jiran kana Geetaachoo Asaffaa qabuudhaaf ajajni itti kennamnaan isaan illee hirribaa ka'an. Namni isaan gargaaraa jiru, namni isaanii duulchisaa jiru Geetaachoo Asaffaati. Yoo Geetaachoo Asaffaa qabame Abiniif warroota adda maqaa Oromootiin duulan kanallee guyyaan itti cufamti balballi jechuudha. Gara deebi'an hin qaban, namni reenjarii tuffisuun jiru, namni horii kennuuf hin jiru, abdiin isaan qaban takka illee hin jiru. Kanaaf duula banaa jiran ummanni musliimaatiif Dr. Abiyyi wal dhaga'uun ammoo isaan bira gufuu guddanii beekan. Ummanni musliimaa harka 100% musliima biyya san keessatti. Wanni isaan rifachiisee gabbanii iyyaniif eega ummanni musliimaa hiree kana argate gaafiin isaa deebite. Ummanni musliimaa mootummaa kana waliin dhaabbata kasaarre gara deebinen qabnu haa gabbaanee olola oofnee osoo wanni kun gad hin dhaabbanne osoo ummanni musliimaa mootummaa kana waliin hin dhaabbanne haa olola oofnee adda diinnu rabshaa biyya san keessatti taa'uumnu jedhanii gabbanii jechuudha. Ummanni musliimaa keessaayyuu dhugaan tun haqatan ofirra qabi. Kai dammaqi waan deemaa jiru Oromoo cinaa dhaabbadhu, ummata Itoophiyaa cinaa dhaabbadhu. Amantiin teenna wanni isiin keettu nuti eenyullee irraa Amaara irraallee gadoon qabnu, Tigree irraallee gadoon qabnu. Warri nu diinummaa irraa qabnullee warroota bulchiinsa mootummoota asiin duraa Minilik safaariidhaaf warra Maqalee irraa dhufee biyya bulchee filmaan Oromoodhaa gabroonfataa bahe jechuudha. Sabboonummaa yoo qabaatan warri hadha olola oofaa jiru guyyaa tokko Oromoo bishaan hin jissine. Intarneettiin qabsoo irra fiddee, hireen qabsoo irra fiddee hadha qabsaayaa ta'an. Gaafa Oromoon dhumamtu, kolaafamtu, calii calanqootiin dhumamtu. Gaafa Oromoon gartee onnatti warra abboonni harka kennatanii gaangee masakanii fidanii Oromoo gabroonsaa turantu hadha manaa yaa'e jechuudha. Dhugaa walitti himnaa dhaga'a. Dhugaa walitti himna. Mee gabbahee namni tokko abbaa kiyya akaakoo kiyya qabsaayaa jedhu, ana qabsaayaa jedhu tokko illee hin jiran. Warra amantii Islaamaa balleessuuf, Oromoo balleessuudhaaf yeroo Oromoon hiree argatte afoo gabbahee Oromoo gurgurachuuf deemu qofa warri kun. Kanatu hadha diinii Islaamaa irratti duulaa jira. Isaan ni beekan. Karaa ittiin duulan gabbanii ummata musliimaa irratti duuluu dadhabnaan Dr. Abiyyi irratti duula bananii jechuudha. Maaliif? Namni hireen tun akka ummanni musliimaa gaafiin isaa deebitu namni karaa bani, namni hayyame, namni hadhaangoo harkaa qabu Dr. Abiyyi. Kanaaf isaan siyaasaa beekan, dhara beekan, shira beekan jechuudha. Dr. Abiyyi keessaan nu gad dhufaa jiran. Dr. Abiyyi dhagaa garaa keessanitti murtii itti hima. Dr. Abiyyi haga lubbuun teenna jirtu cinaa dhaabbatna. Haga inni adeemsa ammaa kanarraa hin gorin jechuudha. Yoo inni adeemsa hadhaa kanarraa gore isin waliin tiraasha keessa kenna isallee. Kanaaf Dr. Abiyyiin dalagaa jira. Qabsoo ummata Oromoodhaa, qabsoo ummata musliimaa biyya san keessatti, Itoophiyaa keessatti waan namuun dalagne dalagaa jira. Bakka Dr. Abiyyi eenyullee osoo dhufe namni ummanni Oromoo jaalatu Jawaari. Namni qabsoo guddaa godhe Jawaar Mohammad Silaa. Jawaar Mohammad yoo bakka san dhufe waan Abiyyiin dalagen dalaguu hin danda'u. Dr. Abiyyiin ammallee Prime Minister Itoophiyaati malee Prime Minister Oromooti miti. Faarsuu qaba bashootallee, faarsuu qaba hundaa. Ammallee waan sila eenyullee dalagne dalagaa jira. Prime Minister Itoophiyaa ta'eet Oromoof dalagaa jira. Prime Minister Itoophiyaa ta'ee waa'ee Oromoo dubbachaa jira. Prime Minister Itoophiyaa ta'ee Oromoon dhaadachaa jira namni kun. As caalaa maal siyaa godhu feeta? Osoo sin taate hadha bakka san yoo dhattan isin namni hadha agartee alaabaa ummanni Oromoo dhiiga irra gannaqe kana namni dura gubee mana mootummaa keessaa baasuuf akka namni qabatee hin deemne namni godhu isin jechuudha. Namni amantii wal nu ficcisiisu isin. Kanaaf dhaabbadhaa uf laalaa. Warroonni ammallee gaangee masakuu deemtan, warroonni ammallee amantii musliimaa irra dhagaa darbachoo deemtan. Deemaa galaatii dhaqaa Minilik safaarii miila dhiqaa. Nu miila dhiquulleen beeku kaayoteen nallee miti. Oromummaalleen ufit diddibneetii miti nu. Hundeen nu Oromoo, kaayoon Oromoodhaa, dhiigaan Oromoodha. Warroonni dirqiin Oromummaa ufit diddibdan. Warroonni dirqiidhaan sabboonummaa ufit diddibdan. Eenyummaa keessan dura deebi'aa uf laalaa. Ummanni Oromoodhaa yoo diqqaate miiliyoonni 60 walii galee hadha hiree argamte kanatti haa fayyadamnu jedhaa jira. Nama yoo guddate 100-200 nu jeequ jira. Garee murteeftatu gandaan ijaaramee ummata Oromoo jeeqaa jira.
BBC gubbaa baatanii haga jeequmsatu Itoophiyaa keessa dhufuu deemu jettan waan dalaguu deemtan haga gabbaatanii akka Oromoon jeequmte biyyituun jettee deemtan maaliif gad dhaabbattanii hiree tanatti fayyadamtu jettanii Oromoon himinaa akka ummanni Oromoo harka ol qabatu maan himinaa maaliif lakki biyyi nagaa hireen tun teenna itti fayyadamnu hin jedhina haga gujiidhaaf wallagga keessaa lolli ka'uu deemaa jira jettan haga ilmaan Oromoo siyaasaan beenne dogongorsuudhaaf hadhallee halkanii guyyaa olii gad watu waattan sabboonummaan keessan kana diina waliin hiree ilmaan Oromoo argatte kana Oromoon biyya bulchuu hin dandeenye jechoodha isintu sabboonota am diinni ilmaan Oromoo isinii jechoo dhaabadhaa uf laala yoo Dr. Abiyyiinu sanin taane silahat Dr. Abiyyi faarsitanii itti fayyadamtan silaa jechoo diina hamilee cabsitan silaa hadha isin garuu Dr. Abiyyi biyya bulchuu hin danda'u womaan dalanne hagaan godhufe mee maal godhe biyya diigaa jira biyyi tun diigamu jirti waan tokkollee hin goonee jettan jechuudha miidiyaa rabbaatanii isaanii miti kana ajaa'ibsiise ani isaan Geetaachoo Asaffaattu doolara afaan dibee asofsiisa warra jala kana taa'ee harka dha'u jechuudha warra hadha gabbahee ilmaan Oromoodhaa warra mootummaa itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif Addisuu Araggaafa ummata musliimaa lulluuqii irratti argamanirra eeksii kaaniiti ummata musliimaa ummanni musliimaa wallaalaadha isaantu gorsa ummata musliimaatu dhufe eeggadha oppiidoon sabaan malaan isin seenaa jirti ummanni kun diinaa jedhanii ummata musliimaa ummanni musliimaa waan beeku nuu barsiisan hinaaffaa akkamitti isan dalagani kun siyaasaa dalagani akkasuu godhanii Oromoo waa qabatanii ani kana ajaa'ibsiisu warra biyya guddatte keessa jiru biyyi ambaa amantii namaa akkasitti nama waliin dhaabbattee qamisii uffattee waa hunda gootee siyaasaa ofii dalagatti beekomsa sun amantii musliimaa kabajuuf sangoote jarri sun jaalachoollee baattu ummata musliimaatiin isin cinaa jirra isinillee ummata biyya saniif jecha agarsiisu isin garuu ibidda isin qabataa jira yoo ummanni musliimaa nagaa argate nagaa argattan yoo ummanni musliimaa nagaan jiraatan isinillee osoo beektanii isin garuu dhukkuba garaa keessa baattanii deemtan Oromummaan waliin himattanii yoo amantii deebitan ammoo achi deebitanii miliinikii walii galtan dhukkuba isin keessa kana dhoffachoollee dadhabdan halkanii guyyaa jechaa bultan jechuudha ittiin rakkatinaa yoo dhiirummaa qabaattan gabbaafadhaa himadhaa dhiirti ammoo gartee dalgan deemtu gabbaatee waa dubbatti kanaaf diinii kanatti hin duulinaa olomaayii teennatti hin duulinaa dhaabadhaa nurraa nuti Oromummaa ka isin waliin qabaannu yoo isin Oromoo taatan nut ummanni musliimaa hadha isin jibbaa halkanii guyyaa hirriba itti dhabdanii ummanni musliimaa biyya san keessa jiraachoo irra diina keenya waliin jiraachoo jettanii isin yaaddan san ummanni musliimaa nama isin godhe akka isin mataa ol qabattanii deemtan isin godhe isin garuu hirriba itti dhabdan isin garuu dhukkuba summii marzii gara baattanii nuu deemtanii dhoffachoo dadhabdanii bulgaafattan jechoo lafti ramadaana hedduun hin dubbisinaa dhaabadhaa mee soomana kan nagaa naa fixannu nurraa dhaabadhaa yoo ummanni musliimaa kun hin jiraatin hadha Oromummaan himattan hadha silaa hundi keessa miliiniki hundi keessa nu namni hadha himattan gartanii Itoophiyaa dhabaalaaleeffattan kana ka Dr. Abiyyiin sabboonummaan qabu inni ati maal dalagaa turte kalee Dr. Abiyyiin gaafa ati gaangee miliinikii masaktu inni ilma Oromummaa himatee jiraachaa ture abbaan kee kaleessa gaangee miliinikii masakee namnu fidesii jechoo uf duuba deebii uf laali Dr. Abiyyi yaadha isin dhagaa irratti darbitan addunyaan osoo keenya ta'e jedhaa jirti Afrikaan osoo keenya ta'e jechaa jirti maan saalfanne maan qaaneeffanne diqqoo isii kanaaf nabiraa saatii salaataati obboleewwan tiyya ummanni musliimaa wanni isin hidhaamee keessaa bahu dhagaa rabbi sodaadha ummanni musliimaa dhaabadhaa uf laala hireen tunadha waggaa 500 ol ummanni musliimaa biyya san keessa biyyan qabdan amantiin qabdan nuun jedhan
Bineensi illee biyya qaba ummanni musliimaa biyyan qabuun hin jiran jechuudha. Warri kaleessan nu dalagsiise Miliinik Safaariin namni Miliinikiin nutti fide warra abboota jaraati. Warri hadhallee nurraa dadhabaa jiran jara. Namoonni hedduu nama siyaasaan beeku Dr. Abiy irra duulaa jiran sedhan. No. Nurra duulaa jiran diini keenya irra duulaa jiran. BBC'n afaan Oromoo yeroo ummanni musliimaa gammachuu gubbaa jiru guyyaa ummanni musliimaa dhaabatee imimmaan dhangalaasu inni gabbahee duula nu rabbanee jechuudha. Meelaalaan aktivistoota warraa waan dalagaa jiran waan isaan irra oolan waan isaan dalagaa ranam ala kana guuranii hadhallee amantii musliimaa teeraristi addunyaa iyyachaa jiran. Abiyyiin ummata teeraristi nurra deebisee kunoo waan kaleessa agartee isin booyaa jirtan jettee iyyaa jirte ala kana keessa deemtee. Onnee qabaattee nu dura dhaabbattee ifa gabbaate waan jirtu gabbaatee nurraan dubbachuu hin dandeettu. Gola keessa marteeti ala keessa deemtee ala keessatti gartee waan biraa dalagan jechuudha. Lafti Ramadaana hedduu dubbachuu hin barbaadu jechuudha. Kanaaf ummanni musliimaa dhagaa dhaabbadhaa warri hadha isin dadhaban. Dhugaa isinitti himna nu gabbaanee jechuudha. Rabbi malee wanni sodaannu hin jiru. Eenyu akka isin taatan isinitti himna. Maal akka dalagaa jirtan isinitti himna jechuudha. Isin ummata gartee feesbuukii namarraa hidhuuf halkanii guyyaa hirriba dhabu. Warra feesbuuk namaa hidhuudhaaf halkanii guyyaa doolara baasee nama ijaaru jechuudha. Dhiirummaa qabaatanii gabbaatanii nama dura dhaabbachuu hin dandeettani. Feesbuukii namaati wanni isin hiitan. Wanni isin gootan agas yoo guddatte. Kanaaf nurraa bu'aa mataa irraa bu'aa. Dr. Abiyyi haga inni hin jijjiiramin haga inni waan amma dalagu. Ummanni musliimaa haga cinaa dhaabbate Dr. Abiyyi nam tokko tuquu hin danda'u akkam gootan. Watti akka ufumaa maraattan malee achiillee sossoosuu hin dandeettan waallee godhuu hin dandeettan. Dr. Abiyyi ummata musliimaa cinaa jira yoo namni biraallee gane. Nu ammoo ummanni musliimaa yoo akkasii nu oppidoo ta'uu miti. Karaadha Dr. Abiyyiin deemu deemnee hiree Oromiyaadhaa hiree biyya teenna hegeree biyyattii sanii murteeffannaa jechuudha. Kanaaf gabbayaa sanillee boru oppidoo ta'an jedha intaana oppidoo illee yoo siin gartee bu'aa Oromoo qabaatte. Nuti dhaaba hangoo qabsiisuu fi miqabsoonni godhaa baaneef. Mirga ilma namaa haqa ilma namaa deeffachuuf siyaasaaf illee manaan baane ilmaan Oromoodha. Cinqamaa rakkadhaa isin warri isin dhibdu warri hangoo deemtan warri amantii namaa balleessitanii amantii teessan jiraachisuu deemtan warri namni ergee deemu rakkadhaa. Nuti ummata waliin dhaabbanna. Sabaaf sablammoonni biyya san keessan Amaarri illee ummanni Amaaraa qulqulluun ummanni Tigraay qulqulluun ummanni Oromoo ummanni Itoophiyaa keessa argamu guutuun obboleewwan keenya ilmaan namaati. Kaammoo Ustaaz Abubakariin akkami shuuman osoo Ustaaz Ahmadiin Jabal jiru jettan nu ummanni musliimaa abbaan fedhe yoo Geetaachoo Asaffaa inni islaamummaa qabatee gad dhufe nu isa filanna yoo isa filan irraa fudhanna jechuudha. Amantiin teenna amantii nama addaan qoodduu miti. Yoo ummanni Oromoo tokko hangoo argachoo dhabee ummanni musliimaa gosa biraa guutuu isaatitti hangoo qabate ilil jennee fudhannetti gammanna jechuudha. Maal jennaan nu obboleewwan kutaan gandaan amantiin nama ol qooduu miti amantiin teenna. Kanallee akkasin nu beeka. Kanaan ummata musliimaa qooduu hin dandeettan. Tigreen dhufee Guraagee ta'e ustaazni kenna ustaaza. Araba ta'e Ajaba ta'e Tigree ta'e Amaara ta'e Guraagee Walaayitaa Kambaataa abbaan fedhe ni filanna. Akkam gootan Oromoo iyyuu fillu ammaachi. Amantii musliimaa keessatti wanni isin mataan isin dhukkube Ustaaz Abubakariin wannaa nagaa keessa kaayan maal dalagaa jiran bakka filan himmee maal godhaa jiran warri eenyummaa isaanii hin beekne. Nagaa daangaa qabachiisa jedhanii Ustaaz namni isin qubatti qabdan Ustaaz Abubakarii wallahi yoo isin mara walii cuunfan walii gala keessa yoo cuunfan cinaa isaa ta'uu hin dandeettan. Ustaaz Abubakar isin dudultan inni Amaaraa yookaan inni saba biraati wallahi yoo isin cuunfan cinaa isaan geettan walii gala keessa waan addunyaa keessa kanallee akkasi fudha liqimsaayitti ufumaa maraachoo yaatan wayaa mulqattanii qullaa yaa'u yaatan jechuudha. Kanaaf Dr. Abiyyi haga dhumatti isi calaa jirra haga lubbuun nama tokkoo jirtutti wama feetaniin gakkoottaa
Geetaachoo Asaffaatii mimiliin abiinii miti. Abbaa feetan waamadhaa koottaa. Haasa'uumi waan feetan godhaa. Waan kaleen beenne hin barannu. Yoo nama barsiifne malee, yoo namaan deemne malee nama jalallee hin deemnu yoo akkasillee barbaaddan. Akkasitti beekadhaa. Shufuroo ganda keessa deemtee haasoftuu miti nu ammallee uummanni musliimaa. Kanaaf hagan isiniin jedhaa uummanni musliimaa hundi keessan dhiifama naa godha laftillee ramadaana inshaa Allah bal'inaan waliin gaddeebinaa jechuudha. Uummanni musliimaa ka'i Dr. Abiy cinaa dhaabbadha. Siyaasaa feete deeggari. Kaayoo Dr. Abiyyiin deemuu cinaa dhaabbadhu gargaara. Siyaasaa feete jabeeffadhu. Kaabaa jala deemtu. Kafaa jala deemtu. Abbaa feete siyaasaa tantee dhaaba siyaasaa feete jala deemtu. Ammoo hiree uummanni Oromoo argate kana ceesisuudhaaf Dr. Abiy waliin haa dhaabbannu. Haadiidatti haftu warri agartee Geetaachoo Asaffaa ergee gamaa gamanaan hudduttu jechuudha. Warri gugurdaan gubbaa doolara nyaachoo jira. Doolara garaa hiitessu jira. Miskiinni as gadi quban qabu sabboonummaa Oromoo akkana gor jedhee iyya jechuudha. Kanaaf hagana isiniin jedhaa ulfaadhaa galatoomaa ilmaan Oromoo hundi keessan hedduu isin jaaladhaa uummanni musliimaa dhiifama naa godhaa jiini kun bultiin kun nyammaa'ii kun bultii namni ibaadaa isaa dalagatu ammoo wanni gabbahee na dubbise maaliidha daangaa dabartee jirti sadarkaa ustaazota keenyarra duula banaa jiran ilmaan Oromoo mataa waliin dha'uu deemaa jiran guyyaa 23 akkuma baratan naannoo Amaaraa keessatti masgiidatti boombii darbanii nama tokko ajjeesanii nama 7 madeessan jechuudha. Warri kun gabbahee asii nudduudha Ameerikaadhaa Finfinnee keessa. Warri kun Goojjamii Gondar keessa masgiida nurra gubuuf nama nurra fixaa jira jechuudha. Wanni kun marti dalagameef hiree uummanni musliimaa argate kanaatti hinaaffaa qabaachuu. Nuti kana hunda wanni cadhibnee liqimsineef silaa yoo irraa dubbanne nama isaan boombii masgiida darban irraa dubbannaa jechuudha. Garuu ammoo waan isaan dalaganii beennaa uummanni musliimaa ufii deebifnee dhagaa ofirratti hin darbinuuf lubbuu namaa baddeen madooftee masgiida isaan boombii keessatti darbanillee cadhibnee bira dabarre. Kana beekaa uummanni musliimaa waan dalagaa jiran. Akkasi quba qabaadhaa walii sheer godhaa viidiyoo kana. Biqilaa quraanatti nan barsiiftu deemi. Kanaaf waan akkasii sanniin irratti haa jabaannu isiniin jedhaa obboleewwan tiyya namni gartee hundinuu obboleewwan tiyya wanni diinii keenya irratti dhufe waan gartee namni nurratti duule yoo gabbaanee diinii keenya irraa diinii keenyaan dhoorkin yoo difaa irraan ta'in obboleewwan tiyya soomanaa salaanni keenya nu salaannu isa kana nu harkaa balleessuudhaaf ibaadaa teenya tana jireenya amantii teenya tana balleessuu deeman. Kanaaf waan dhufe gubbatti uummanni musliimaa dhararrattuu gabbaatanii iyyitanii yeroo diinii keenya namni dhufe gabbaya yoo soomana afaanii qabaatanillee gabbayaati irraa dubbadha yeroo soomana afaanii qabdanillee ifin wanni isin kijiba dhara dubbattan hin jiru dhoorkaan kijibu dhugaadha namni hedduun si dallanee sooman isaallee badee keellee bada kanatu haga lulluqadhu na eegsise ulfaadhaa galatooma obboleewwan tiyya walii sheer godhaa viidiyoo kana naga keessa naa jira rabbi umrii sinaa dheeressu obboleewwan tiyya musliimaa hedduu sin jaaladhaa hedduu sin kabajaa rabbii warra bultii kurnyan kadha laylatul qadr halkan san argatee milkaa'u rabbi nu haa godhu du'aayinaa godha obboleewwan tiyya waa'ee diinii keenyaa irratti duulan warroonni waa poosti gootan ummanni musliimaa keessaayyuu jechuudha. Waan poosti gootan laalaa waan daladdan laalaa waan barreessan laalaa hunda isaatu gartanii maqaa siyaasaatiin diinii keenya irra dhagaa akka darbannu godhaa jiranii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha hedduu sin jaaladhaa afoo innaa lillahi obboleewwan tiyya assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.